Shaayisuun gimaashinsi kuma dibbiyaa darzani kuma sadiif dibbala. Kun kuma sadiif dibbalama darzannisi. Kunoo jookiin bishaan. Kumaaf dibba saddeet. Kumaaf dibba saddeet. Meeshaaleen kontirool biffee baay'ee kan rakasee fi yookiin dura illee kan gatiin isaa ol hin kahin haala bareedaa tahee fi gatii madaalayaadhaan. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo kiyya guusuu jirtu amantiif kutaan osoo hin qoodin saarbiisiidhaan kanneen yookiin saanii yeroo qophii akkasuma mootuyyuu yeroo iida saa ta'u yeroo ayyaana namoonni hedduun jechuun gaafataa turtanii kallattiidhaan inni kun diizaayinii bareedaa tahee fi haarayaa baay'ee kan bareedudha. Qarshii isa darzanni guutuun 2200 sirritti hubadha wal caala ka 2200tu jira ka 1800tu jira inni kun 2000 ka 2000tu jira ka 1500tu jira ka 1200tu jira kana jechuun inni kun adiin kun 1200 firiin 12 jechuu darzanni isaa baay'ee rakas garuu namoonni yeroo hedduu akka abbadanii dhuga jireenyi biyyaa hedduu qaala yookiin dabalee jira haa ta'u malee meeshaalee warroonni bitachuu barbaadan achi teettanii akkuma sharafni wal kahee meeshaa keessan kan barbaadan filattanii filannoo keessan irra hundooytanii bitachuu ni dandeettanii mee fakkeenyaaf warroonni akka biyyoota Arabaa Dubaayii Saa'udii maalee jiraatan dinhaara yoo sharaftan 1200 jechuun saanii firii 12 bitachuun baay'ee jechuu isinis salphaadha kaardii isinii guuttee nama nagaa rabbii isin gaafachiiftu. Kanaafi saanii kana namoonni hedduun nagaafattan xiqqaa kan keekii kan qophii kan kuukisii waan adda addaatiif feenaa warri jettan hundi keessanuyyuu hundiyyuu ni jira diizaayinii barbaadanii kalara yookiin alwaana feetanii ni jira kanaafi namoonni bitachuu barbaadan lakkoofsi bilbila duwwaa 978157275 WhatsApp Telegiramadhaan dhuftanii ajajachuu ni dandeettani dhugaa rabbii baay'ee rakasaa fi ammoo gatiin isaa xiqqoo ka gadi bu'aati namoonni hedduun rakabooti yeroo bitamu sinii wajjin meeshaa isaa guutuu qabaate ijoollee hedduu jechuudha ka ifan ta'iniiftu jira walirratti xagmii gochuu ni danda'ama garuu ammootuyyuu garagaratti kan bitamuudha mee fakkeenyaaf har'a siniilee yookiin ammootuyyuu burjuqqoo namoonni hedduun akkasii hubatan sinii buna itti dhugamu gatii isaanii takka takka jechuudha kan kana caalaa bareedanillee hedduutu jira baay'ee babbareedoo kan tahan akkuma biyya Arabaatitti jechuu dulaaba Arabaa keessatti isin argitan isiin sunillee bitatatti ni jirti garuu maallaqni xiqqoo garaagarummaadha isin bitachuuf salphaadha tokkoffaa irratti isiniin asitti argitan adiintuni jechuudha 1600 firiin 6 ta'amman ol fuudhetuni 1600 firii 12 yoo bittanii jettan rakabootii guddaa irratti 2800 jechuudha akkasuma asitti argitan tunniin guutuun isii 1600 ta 2000tu jira ta 1800 jira ammas ta olaantu bifni jechuudha asitti isiin tun warqiidha baay'ee bareedduu isiiti tan aramni kontiroola keessa yookiin ammoo dulaaba matbakaa keessummaa keessa keettusanii isiin tun 2000 baay'ee bareedduudha akkasuma mootuyyuu hedduullee guddoo miti akkana yoo ilaaltan xiqqoo fakkaatti jabdullee isiniin jechuu barbaade isiin 2000 asitti ammoo magariisni tun 1600 diimtuu fi boorrillee 2000 boorri sun ka istaayiliin diizaayiniin isiin ittiin kalaqni isii baay'ee bareedaadha bifa onneeti nama jaalattanillee sapiraayis godhuu ni dandeettanii baay'ee widdii miti jechuudha gabaabamatti dhugaa jireenya biyyaa qaala'e akkuma qaala'eettu iyyuu tahee warroonni meeshaa bitachuu heddan kallitti dhumaa mee gabayaa ilaala daawwadhaa yeroo namaaf bituun inni kumaaf saddeet kunoo 2500 litira tokko fooyyime lamanne litira lama kunni litira lama sirriitti qaba litira lama irraachi siisii akkanatti akka mul'atu diimtuun lamaan ammoo xaqmiidha biri 5,000 lamaan isii islafaa barbaadan kayyoo ajajatan kalara biraati illee ni fiddan injira adiidhaan illee injira bifa gara sadiitiin jira akkas burcuqqoon sun taa'ee jiru kanuma isiin sun sirriitti siifan tashaayillee tashaayisuun gimaashinsi kumaaf dibbiyaa darzani kuma sadiif dibbala kun 300 darzannisi kunoo jookiin bishaan kumaaf dibba saddeet 1800 kalara meeqatu jira bubbulee minaaminiin ni jira sun xiqqoo gatii laafuu danda'a kana wayya garuu anillee kana jaaladha garuu bifa isaan filatan fiduu dandeettan jechuudha yeroo ajajata yeroo gabaabaatti yaa rabbi ifaa deebisi akuukisiisan billaala hunda qo'aa tartiibani maaliif gatii isaa waliin waan himuufi jarjaraan osoo hin tahin kun yoo jajjabaadha san hin dhiisi hin dhiistanii waan caccabuuf jecha
Achillee hin jiru yeroo ammaa kana. Inni kun hoo akka shoorba. Inni hin jira. Meeqa gatiin isaa? 2,500. 2,500. Kan kuukisii kun? Birrii 5,200. Maabiraatii 5,000 fi? 5,200. Ishee inni kun piizaa qixxaallee waa mara dalagaa. Birrii 7,000 gurgurra. Tokkumni 4 inni lakkoofsa 42 jira. 40 illee jira. Saayiziin qaba. Adada saayiziin kannasuun gatiin illee kannasuun. Ishee ayyaa asilleetti qabi. Sadii saayiziin isaa. Buddeenaati sunni. Ka buddeenaa illee dalaga. Piizaa illee dalagaa. Buddeenaa illee qixxaallee waan maraa hin dalaga. Ishee amma irra caalaa maashina juusii kana gaafatame. Maashinni juusii kwaalitii kunoo kana. Isa tokkoffaa ta'e. Jookii 2 qaba. Jookii gizaaza tokkoo fi jookii gizaaza yookiin burcuqqoo tokko ammoo ka maayikaa. Gizaaza tokkoo fi maayikaa tokko jedhama. Mooyyee hoo. Amallee ka qinamii illee hin qaba. Tokko qaba. Inni kun filatamaa jechuudha. Ka irra filatamaa kana. Mooyyeen ammoo qimamii fi waa hedduu kan ittiin daakan kun hin jira gara birrii. Isii san baasee agarsiisuu barbaada hedduu jaaladha yanuyyuu. Hin ta'a rakkoo qabu. Asii tasqabii fi kana. Isii kana hedduu jaaladha. Meeqa jettanii fi? Isiin kun birrii 3,000. Kasoba sirra guddatu illee hin jira. 4,000 illee hin jira. Achi waliin illee hin jira. Giraama 100. Giraamni 100 kun waan isiin qabattu maali? Bizee takkaan giraama 100 daaktii. Daddaftee daaktii waan ta'eef haga. Hin beekan arge ofiyyuu bitachuudha. Haga fedhaniitiin daakuu hin danda'amu. Meeqa jettanii? Isiin meeqa jettan anuu manaaf hin barbaadu. 3,000 anuuf dura manaaf hin barbaadu. Maashini juusii hedduu jira. Ka shunkurtii illee hin jira. Ka juusii kun filannoo isaaniiti ka fedhanaa filatanii garuu wama tokkoffaa barbaadu. Meeqa maashini juusii? Kuni birrii 5,200. Siin birrii 3,000. Yaayitama 5,000 tana waliin haasoo inaan illee lakkaa. Bishaan ka danfisoo isa tokkoffaa ta'e na argisiisa. Bishaan danfisoo ka irra kwaalitii kunoo kana. Isaanitti argisiisaan jiru na argisiisu isaa. Kanallee. Isaan isiniin mul'isuu godhaan sirriitti waraaba. Asqabi gara kiyya. Ati waraabi gara kiyya. Isin yookiin bu'aan achirra baya. Isin seensisuu yoo ka aartan taatanii. Rakkoon qabu. Bakka nama dalagaati dhiisa bu. Inni kun isa tokkoffaadha jettan. Baasii keessaa. Baasee. Kaamera waraabi kaa yeroo inni. Ka irra kwaalitiiti. Maashaallah. Bareeda nyaataa 2,200 kun. 2,200. Jiddu galeessi hin jira. Ka jiddu galeessaa odoo na dhiiftanii illee. 2,500 hin jira. 2,200 kun. Iddoo bareeda. Akkuma 500 keessa maawii kana. Iska baay'isallee ni mara. Gubataa maal isaan fayyada. Asitti sila sirriitti gurra keessanii na dhageettanii barbaada sagalee bilbilaa achitti baay'ee jechuudha kan hin cufanne abbaan meeshichaas waan meeshaa gurguraa jiruu fi meeshaa hedduu binne meeshaalee gaggaafadhu kana keessa baay'ee isaa kan biteedha hundumaafuyyuu jechuudha isin hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namoonni barbaadan lakkoofsa kiyyaan koottaatii ajajadhaa meeshaan dhugaa rabbii akka jechuun namni biyyaa jedhu saniif wayyaadhaa jechuu barbaadeeti jireenya dhugaa qaaliidhaa widdiidhaa garuu meeshaa mana keessanii keessaa bitadhaa mee sagaleen bilbilaa yoo cufatee jedhe sagalee makallattii gabayaa isin dhageessisa. Kanaaf sagalichi bilbilaa waan hin cufatinii fi jookidhaan barbaadanii kallaaxaa barbaadanii akkasuma mootuyyuu mooyyee bunaa maashinoonni isin barbaadan kan hin jirre hin jiru biyya akkuma biyya alaa jechuudha darajaadhaa fi sadarkaa wal caalaa mee kallattii maangabaa laalaa sagaleen bilbilaa dhaabbatee na fakkaata. Kana keessaa fuudhanii ammoo kallee daawuun hin danda'ama kanaaf. Maashaallah. Karaa lamaan dalaga mabraatti malee jechuudha. Mabraatti malee kallee ittiin kun kallee hin dhaanin. Kun ammoo baala uumama albeeta qayyaariidha riizarviidha. Baala waan akka goommanaa midhaanaatti hin dakan.
Meeqa gatiin? Sadii kanneen maraa hin qaba. Ka kaarotii fi yookiin dinnichaatti quncisan illee hin qaba. 3,500. 3,500. 2 3 4 Aksesarii baay'ee qaba. Aksesarii baay'ee hin qabne ammoo inni joogiin kun Joogiin kun birrii Turkiidha. Birrii 2,800. 3,000 illee gurgurra yaa isin. Burcuqqoo 6 fi joogii takka. 7 picks sets jedha. Dhaabiitii as ta'e. maaliitu